uumamni wartee hundi waan irra faqeessa jira dachii keessa jira kun illaa aati rahmaani abda garbootan isaa ta'an malee dhufan guyyaa baruudha guyyaa firdiidhaa jiran wala nuti malaayikaan waaqessiru nabi Muhammad an yeroo takka Jaafar na diba yeroo isaan nama waaqa jedhaniif nabi Muhammad nuti ergamaadha kan du'e akka Abrahaam nama kana wal madaalchisan namaa fi waaqa isaanii yeroo wal madaalchisan sheem namni biyya takka wal madaalchisa gartee mootummaa tokko amantii takkaa fi amantii tokko wal madaalchisa ergamaa fi ergama wal madaalchisa waaqaa fi ergamaa wal madaalchisu no walitti madaalamu gartee addunyaan waan akkana raawwatu boksii dhiirumaa fi dhiira wal fidan dubartii fi dubartii kubbaa miilaati dhiiraa fi dubartii kubbaa miilaa taphattu takka argitanii boksii dhiiraa fi dubartii walii baatu takka argitanii akka jedhan ammas quraanni keessan dubartii mirga isiin xiqqeessee maarree godhee nama wal qixxeessee nuumnee quraanni kana jala waaqayyoon eegakkata jalqabatti aadam uume bar aadam uumeeti isiin dubartiin akka jedhu akka wangeelaatitti dubartiin dhiiraaf uumamte jedhabbo mee haadhi ustaazni dafee lallabatee xaara silita la jechuudha uma akkana midhagee ofiin akkana jedhama ikko gurra na buusuuf lallabataa isinin naqee bara nagabbula ustaad Abu Masla pastor teebar waldaa qajanudduun buqqisee ofaasoo lallabuuti astaghfirullah lazim amma lallaba wallee waaqayyo amma qajeelcha hadda jallinnaaf barachaa jira garuu waaqayyo guyyaa tokko yaadatee jennaaniini dhugumatti lallaba waan takka qofa taaqliin sii fudhattu hin deebisti gaafuma kana deebisti gaafuma kana faalle hin diddeemmas deebite dhaggeeffadha geeti dhaggeeffadha jedhan jetti geeti waaqayyoon meeqa waaqayyo tokko ka maal jechuun dhaggeeffadha tokko na jedha amma hin faallesteessa waaqayyo la nagaafatina an deemu eeda nagaa deebistee bara waa tokko baa wagaragaan hafi jedhu waaqayyo tokkeet waaqayyo meeqa fannoo irratti du'e maal jechuun waaqayyo meeqa qabamoo waaqayyo tokkuma waaqayyoon meeqa ennaan tokko naan jette miti maadiiduu jedhan waaqayyo tokko yaa tokko waaqayyuma tokkicha kanaattu fannoo irratti du'e waaqummaan isa keessa jira inni Yesuus waaqa guutuu nama guutuu dhabar okay waaqa sadeen keessaa waaqa kamtu fannoo irratti du'e waaqni sadin jiru waaqayyo tokko maal taate obboleessi okay waaqayyoon tokkichi ni du'a tokko ijoollee dhugaa barbaruuf deema argitanii waaqayyo tokko jedhee waaqayyo sadii jedha fidee giddima hin jiru ustaaz waaqa sadii hin qabnu kiristaanonni waaqa sadii qaban hin jiru hin qabdu waaqayyo waaqa kamtu fannoo irratti isiniif du'e Mati yaadu si barbaachisa hin beektu waaqayyo si du'e waan du'e hin jiru waaqa du'e hin qabnu nuti waan jiraata okay qaamni gartee fannoo irratti du'ee jira moo hin jiru waaqa moo namaatu du'e maqaa qalama kanaatiin sirra harukutu ilaali kan du'e inni nama guutuu waaqa guutuu jenna namummaa sanii ilaali namummaa sanii waan tokko na yaadachiiste dhaggeeffadhu qooyi geetira tokko isa gaafa tibbeessoo ati jalan dubbatiin jaafar jalan dubbatiin waan ta'eef waaqayyoon meeqa tokko sana yaadachiiste bara tokko tokkicha loo sabii lafatti ergisanii waaqayyoon meeqa tokko jedhan kasaa kana godhe inuma sin jallise wanti itti amantaa sun Kiristoos amma nama meeqa asirra jira nama gartee 434 jira nama tokko ijoollee waaqa du'uun qabu kiristaanonni waaqa lama sadii illee qabu waaqa tokko qabna waan tokkuma seen amma inni na gaafate waaqa tokko jedhee jennaan inni waaqa sadii jedhe ilaal aca barbaruuf deema ustaasni keessan malee aca barbaruuf deema Yesuusiif maal Yesuus waaqa koodha akka hafuurri qulqulluun oo Yesuus waaqa kooti hafuurri qulqulluun oo waaqami tokko hundu Angkana hin beeku waan ati deemtuuf hin beeka no, waan si gaafadde qofa deebisi Yesuus waaqami
ilaala geemii viidiyoo warabaatiin kan nama lakkoofsisu waan tokkodha si jammar waan lama sadii jiru waaqa tokko qabna nuti. Yesuusiif maaliif hin jee? Waaqayyoodha waaqayyoo. Yesuus maami waaqni kee? Dhaqee Yohaannis tokko dubbifadhu. Yohaannis tokko maaltu nagee Yesuusiif waaqaami? Ekko isuma santu sii deebisa dhaqee dubbifadhu. Eegee Yesuus waaqa ta'e kan mukarratti fannifamee du'e eenyu? Yesuus maami? In waaqa guutuu nama guutuudha namummaa saniin du'e malee waaqumaan miti kan du'e. Wala waan irruu fi guutuu kan mukarra fannifamee du'e Yesuus. Akka deebiin deebuu sii deebise akka dirqama akka ati yaaddetti miti kan sii deebisu akka beekutti sii mukarra fannifame san nama guutuu moo nama guutuu waaqa guutuudha moo nama guutuu qofa? Waaqummaan keessa jira nama guutuudha. Kan mukarra fannifame waaqa guutuu qofa moo waaqa guutuu nama guutuu fannifame? Barsiisaan hundee bineeti. Barsiisaan kitaaboo. Gaafa akkam jetta? Yaa boo maal seetan? Laa dubbii waa'ee sadan tokkummaa kana hiikuurra barnoota sabjektii guutuu isaa nama tokkoon barsiisu jechuutu irra caala. Irra salphaadha. Warran beekneefi kan warra itti namanneefi. Hin dandeessu. Warra jalloota akka keessanii. Wallaahi inni barsiisuun galleef waan san. Miskiina dhugaa waaqaa isinitti fakkaata bar. Yohaannisummaan dhufee Yohaannis takkaan barsiisuu jedhe irraa quban qabu inni nu wallaahi. Amma Yohaannis tokko geetiin haasawaitu kana geetii amma Yohaannisuma tokko san si harkaa facaasume. Seen facaasin diigin mana. Yaa facaasu seexanii jechuudha baasa xalaatu usteen teessunarra. Jalqaba irratti sagalee ture sagalee waan hunduma dura ture sagalichi waaqayyoo bira ture sagalichi ofii isaatiif waaqayyoo ture jaame. Koo inni jalqaba waan hunduma ture sun okkoo Yesuusidha. Sagaleen san wangeela Yohaannis 1:14 irratti nama foonii ta'e nu gidduu buufatee jira sagaleen san waaqaami. Waaqummaan keessa jiree nama guutuu waaqa guutuu yaa. An sagalee si gaafadhe sagaleen nama guutuudha. Sagaleen kee achitu walumaa deebi'e akka hubadhetti si deebi'e. Sagalee qofa si gaafadhe sagalee qofa sagaleen qoftiin waaqaami. Maayikii banadhu sagaleen qoftiin waaqaami. Geeti. Qoy sagaleen qoftiin waaqamoo waaqaa miti. Amma osuma kana walii yaanu gizee garaa Maryamit dhayne waaqni achuma badaa beeka sagaleen achuma baddi garaa Maryamin seentu isiini. Osoo Yesuus Maryamaan osoo Yesuus ilmi ishee kun ergama waaqayyoon itti dhufin eenyu waaqessu turte. Maryam. Okay, Yesuus Kiristoos gaafa gadaameessaa isii keessa jiru bara warri lafa biyya lafaarra jiru yaa waaqayyoo keenya yaa isa garaa Maariyaam dubroo Maariyaam keessa jirtu jedhee kadhatamu yaa waaqayyoo abbaa isa waaqarra jirtu jedhee kadhata. Isa abbaarra jiru jedhee kadhata waaqummaan itti gadi hin buune yeroo san akkasi. Maryamuu gaafa deessu mucaa isii daa'ima isii kana lafarraa ari'aa hojjechiifachaan turre gaafa jalaa badu sanii siifi Yoosef dhaqanii bar yaa ilma kiyya maaliif akkana na goota? Anaaf abbaan kee barbaannee si dhabneette waaqa dhayiteeti Maryame waaqayyaa ilma kiyyatti. Badee namni barbaadu waggaa 12 sanuu badee jedha gibsi ummata guyyaa 3 maal badee mana bartee ummata hedduu dhaqee achi taa'ee waa baratu harkan barbaadu turte waaqayyoo argitanii jettee immoo ilma kee namni deemtee tuuta keessaa dhabdee bar imala deebitee bar deebi'anii barbaadanii bulanii gartee achi deebi'anii ganda irraa duraan deeman san gaafa gartee ayyaana wayii dhaqan Yahudootaan ayyaana deemanii beektaa imala akka Oromoon tun gartee irreessa deemtu maal jettanii deemtu kan. Kana deemanii achi dhaqanii bulanii gaafa deeman tuuta wayii jala erganii achiin tuuta adda addaa jaarsaa fi qaadhiman kan Yoosef fi waliin wal yaasisaa lubbuu jechaa waliin deemanii miti mucaan kun jalaa miliqe. Badee haa gabayaa. Rabde haa gaafa achi dhaqanii deeman guyyaa 3 booda bar guyyaa 2 amna guyyaa 2 moo 3 booda bar sabbaasaa jira telefoonni jiru. Bakka inni zooree ganda kana maal godha kana deemu hin jiru ganda duraan dhaqe sani biyyuma duraa yeroo sana achi deebi'ee bar. Osoo barbaaddu gaafattu waldaa cufa masjiida hunda osoo dheeyxee gartee sinagoogii dheeyxee gaafattu yaa ilma koo ittiin gaafa qacam goote alhamdulillah yaa ilma koo anaa fi abbaan kan kee osoo osi barbaadu kanatti rifannee kana nu goote maal taate mana abbaa koo mana rabbii keessa osoo hin jiru jechuudha mana waaqoo mana
دخيل سوسون ما بربادني وجرين بر واقعيون أمني بدي بربادو أنا واقع أنا سني ما جري واجين جري واجي كمان سيطانا واقع سانجر نبي واني يسوع سر مالي جنا سيطانين دونه كا ميرا قوم سيطانا دوي خانجر سيطانين دو جدو أفيد وانجيل را because أنا مالي جنا يا أستاذ أبو مازلال waaqayyuma guddaa kanaanuu gaddeebisaniiti waaqayyoon Yesuus gaafa jedhani waaqummaa isaa keessa jira gaafa jedhani waaqayyuma guddaa kana xiqqeessanii nama kiiloo meeqaa godhuun kun yaa boobar qaanyiidha bar yaa waan kana waaqayyoon akka jedhe mana eessannaa jaartan jedhe wangeela keessatti akkuma eessannaa jaartan bantiiwwan waaqaa fi lafaa nan fuutu jedhe bar waaqayyoo guddaa kana gaddeebisanii qaama saalaa Abuu Mu'aazii fi ati Jaafar achiin xiqqaa qaama saalaa harmee teenyaa keessa mucluu gajjanna keessa xiqqee achiin gabbeera rakkatee dubartiin haguuci minfattu akkasii boochi waaqayyoon Maryama akkasii boochisee wuuy godhee irraa dhalatu moo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. No janana waan kun eebbisu waaqayyoon fuudhanii garaa namaa kalkas udaan marrimaan cincaa achi keessa kaa waaqayyoon banti uumamaa hundumaa olitti gartee waa hundumaa olitti oltee jira jara. Alal arshis tawaa jedha wangeelinu gartee waa hunda gara